afaan mana keessaa seeriin akkami yookiin ammoo tuyyuu walumaa galatti qarshiin algaa libsii sufraa kan isbaalaa mandiilaa firaashaa fi firaasii carqiilee isaa dabalatee minxaa fi lafa afamu wajjin qarshii meeqa yookiin ammoo akkamitti akkanatti walirratti ani har'a waan jiru ifa isinii godha maaliif jennaani tokko tokkoon billiitii isaa yoo baasee isinitti hime sirriitti akka isinii hubattanitti baay'ee na gammachiisa waan ta'eef assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu akkuma nacinatti argitan kanatti ashama harka fuuni warra amantii biraa qabdanis jirra jirtu isiniin jedha baga jiraattanii tokkoffaa irratti kan asitti argaa jirtan sufraalee lamatu jira sufraa nyaataa fi sufraa rakabootiitu jira jechuudha qophiilee adda addaatiif ta'ee akkasumas mana keenya keessatti yeroo kamiyyuu kan itti fayyadamuu dandeenyudha hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa wanni isin tokkoffaa hubattanii beekuu qabdanii mana keenya keessatti seerii yookiin ammoo tuyyuu meeshaalee xaqama godhuu qabnu kan akkamii fahaa fi maal fahaa warri jettanii hubachuu qabdan sirriitti adda baafattanii beekuuf jecha akkasuma immoo qarshiin isaallee akkam akka tahe namootiin hedduun jechuudha yoo 2,000 jedha yookiin 16,000 jedha yookiin 15,000 jedha waan as jiru seerii guutuu kana maggaarrajaa dabalatee isiniif fakkaataa jira waan taheef adda babbaasee isinii hima isin ammoo viidiyoo kana laayik sheer gochuun hiriyoota keessanii fi akkasuma motuyyuu viidiyoon kana razaan Omorazaan tuuka jedhu kana surprise adda qaba waan ta'eef subscribe akka naa gootan waan barbaaduu fi surprise lubbuma kiyyaa fi isin soboo osoo hin tahin dhugaa jirtu isinitti hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa asii kan argitan maggaarrajaadha. Maggaarrajaan kun carqima firaashaa fi tiraasii itti hodhinurraa kan murame yookiin ammoo kama maggaarrajaaf ta'u walirratti xaqama tahee kan godhamudha. Yaaree tosoo fannisanii caalaa maggaarrajaan kan namatti toluu fi kan bareedudha malee hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa lafatti baay'ee bareedu kuni akka inni jechuudha shabashabamu yookiin ammoo sharaan kadalagame karaalee hedduun dalagama maggaarrajaan tokkoffaa qubeetu kadalagamudha maggaarrajaa bareedaa ka jennu lammaffaa irratti sharaan jechuudha akkanatti kadalagan kunillee bareedaadha jechuudha garaagarummaa sharaa fi qubee maalidha warri jettani kuni garaagarummaa tokkollee qabaachuu doon tahini sharaani sibiilli keessa kan diramuu fi salphamatti irratti kan rakkisan akka biyya arabaa sanitti qubeen ammoo ammayyaa kan amma dhufeedha kan duraanii osoo hin tahin jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa haala asitti argaa jirtan kanaan jechuudha carqiin tiraasii kun tokkoffaa irratti inni ka qabu beebi tiraasii ni qaba akkasuma immoo sufraa lamaa ni qaba carqii tiraasii ni qaba meema fakkeenyaaf carqiileen jechuun maggaarrajaalee lafatti yoo laaltan isinitti hin tolu sababni isaa uffanni tokko yoo lafatti ilaalanii jedhan yoo godhatan caalaa nama bareedee nama gammachiisa malee lafatti namaallee hin galuu jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kana carqiin firaashaa kun zuuriyaa amma kakaayame isuma kana jechuudha kanatti bareedu kun isuma kanatuyyuu waan itti carqiin tiraasiin keessan galanii fi akkana bareedaa jechuudha. Hayyee haa ta'ume garaagarummaan carqii tiraasiitii fi tiraasii si duubatti hirkate kun maalidha warri jettan akkanuma qophaayaa warri seetan akkanuma warri qopheessee viidiyoo isinii waraabu kunniin kun haala argaa jirtan kanaan firaasha inni keessa galullee kun firaashni kun ka ture jechuudha. Firaashni kun ammoo tuyyuu kan ijoolleef bitameedha yookiin ammoo haadhuma meeshaa kanaatiif bitameedha jechuudha hordoftootaf kabajamtoota kiyya. Mee firaashni carqii kana keessa galuu fi tiraasiin carqii kana keessa galuu carqii dabalatee akkasuma ammoo tuyyuu firaashaa fi beebi tiraasii carqii beebi tiraasii dabalatee qarshiin isaa tokko warri seetan hubadhaa sirritti tokkoffaa irratti carqiilee sadiin isin asitti argitan kana dabalatee carqii firaashaa dabalatee sufraa dabalatee maggaarrajaa dabalatee seeriin kunniin bakka tokko dalagamee kan bahudha hundi isaa qarshiin tokkoon fakkeenyaaf abaaboon beebi tiraasii irratti laxxafamte yookiin diizaayiniin irratti hojjetame kun qarshii badhee bitamee dhufee ogeessi maashina kirrii marfee dabalatee kun hundi isaa irree gaddaatiin hojjetamee beebi tiraasiin takkitti qarshii 450 qarshii 500 jedhamee lafa kaayama jechuudha irree garaagaraatiin irreegame itti aansinee tiraas carqiileen haaluma sanii carqii hagamii akka barbaachisuu fi diizaayinii hagamii marfee hagamii kirrii hagamii ogeessa sa'aatii hagamii irraa fudhata yeroo hagamii ka jedhamu eda'ama dalagamee kiraan manaa maawuraatiin gibirri kun hundi dabalamee kana keessatti qarshii 950 qarshii 1000 qarshii 800 akkaataa wal caaluu fi akkaataa furdinna yookiin gabariin isaa oriijinaalummaa fi yabbinaatiin hojjetamu kanaan hojjetame qarshiin isaa lafa kaayamee walitti hidhamee tiraas carqiin takkitti 900 kuma tokko kumaa fi haga 200 akkaataa baay'ina diizaayiniitii fi naqshaan isii yookiin itti heddummaatu carqiin isii gabariin isii oriijinaala tahee jechuudha.
itti aansine hordoftoota fi kabajamtoota kiyya carqiin firaashaallee kama akkana oriijinaala yoo ta'ee jedhe qarshii 2,000 wayinillee haga qarshii 1,800 akkaataa kwaalitinna gadi bu'iinsa carqiitiin kan hojjetamudha. Kun hindi walitti deebi'ee herreegamee tokko tokkoonis akkanatti isinii hima jechuudha. Kuni firii oonlaayinii waan ta'eef oonlaayinii ifaaf bilisa jaalattu bitattaa jibbitu hin dhiifta. Isinii galaa jiraa miti ifaaf bilisa waan ta'eef an eenyufillee osoo hin tahin hordoftoota kiyya kan jaaladhu kan kabaju kan na jaalatan kan na kabajanii tokko tokkoon osoo danda'amee jechuudha. Akka isinii galutti isinii ibse annatti tola. Garuu yeroo hedduu ifa godhee namni hedduun hin hubatan. Sababni isaa kaaree majliisa amma fakkeenyaaf namootiin baay'een majliisa kana soofaa jedhanii fidanii isinii galaa jiraa miti. Soofaa yoo itti ergitu soofaan kana jettuun an isuma kana isa seejan. Kuni rakkoo tokko hin qabu. Garuu yoo hin beekne hubachuu isinii galaa jiraa miti gaafachuu ifa godhachuu akkasuma mootuyyuu itti deddeebinee jechuun fakkeenyaaf majlisni almuuniyeemii gatiin isaa qaaliidha. Akkasuma VIP'n qaaliidha, fireemiin qaaliidha boondidirra. Ufii meeshummaa boondidi caalaa yoo jettuun maal siin jedharree karakasaa ka gatii gadaanu naaf laalii siin jedhan. Ka gatii gadaanu kunooti isuma kana. Fakkeenyaaf carqiin firaashaa oriijinaala yoo ta'e majlisa oriijinaala forjidii dalagachuurra carqii firaashaa kana dalaysiifachuuyyuu isiniif caala hin qabaa sobaa osoo hin tahin hin qabu jettanii ofitti himtanii waan bareedaa ta'e yoo mana keessan keessatti taqama yookiin maashii gootanii dalaysiifattan irraaf dala waan forjidii bittanii wajjin rakkachuu irra isiniif jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haala kana fakkaatuun amma mee gara firaashaatii fi gara tiraasii as keessa galuutitti asaa deebinu. Tokkoffaa irratti tiraasiin as keessa galu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Maggaarrajaan bifa barbaadan fakkeenyaaf carqiin kuni kalariin yookiin alwaan inni hin jirren hin jiru. Alwaan isin feetanii fi bifa barbaadaniin isiniif dalagamee ba. Walirratti xaqama naa godhi yoo jettan xaqama isinii ta'a. Firaasha firii takka illee barbaadan carqii firaasha firii takkatu isinii ba. Lamas barbaadan, sadees barbaadan, afuris barbaadan. Hubadhaa sirritti ifa akka isinii ta'uuf barbaada. Hamma barbaadaniin isiniif hojjetamee baha. Xaqama guutullee yoo feetan xaqama guututu isinii ba. Tokko tokkos yoo feetan tokko tokkotu isinii ba. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa wanni isin beeytanii sirritti hubachuu qabdan achi booda erga carqii kana akka reefisanitti gatii isaa adda baafannee muluu xumurree jennee gara firaashaa dhufna jechuudha. Firaashni tokkoon isaa jechuudha qarshii 5,000 4,500 ka jabaa jennuun ka wayyaa jennuun 4,500 irraa eegalee haga qarshii 9,000 fi 11,000 jira jechuudha. Jidduu kana ka humni keessan dandahee yoo bitattan irra afdalaa fi irra bareeda. Kana jechuun kiyyaa ka 4,000 gadi hin jiru jechuu miti. Har'a bittanii galtanii torbaan har'aa ka gadi laafu hin jiru. 3,000 illee 2,000 wayillee hin jira. Warri keessan na dubbisan hunda isaa addaan baasee haga danda'uun isinitti himaa jira. Kana hunda beekee osoo hin tahin hin beeku anis garuu waan bitee argeef waan bitee fayyadamee argeef isinii galaa jiraa miti waan harkaan qabee ijaan qabee argu carqii oriijinaalummaa isaa fakkeenyaaf amma carqii majliisaati. Carqiin kun isinii galaa miti carqii majliisaa sadarkaa qabu. Turkiin jira, Chaayinaan jira, hundi isaa kaampaaniin Chaayinaallee yoo ta'ee jedhe kaampaanii Turkii keessa akka oomishamutu jira. Isinii galee carqii jabaa tahee fi bareedaa tahee jechuudha. Kan Chaayinaa irra kallattimaan biyya keenya seenu baay'ee laafadha. Kanaaf baajata wajjin hin beeytanii maal akka ta'e hin hubattan namni hedduun jechuudha. Kana waan taheef carqii bitannu tokko waan oriijinaala waan bareedaa yoo bitannee jenna amma carqiin kunniin baay'ee babbareedaadha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu natti tola. Abaabolleen baay'ee hin qabu. Sababni isaa irraan kaacha'u jechuudha. Diizaayinii yoo heddummaatee abaaboon isaa heddummaatee jedhe irraa kakaachee kisaaraa nu galcha. Viidiyoo isinitti dheeressu meeshaalee manaa guutuu yoo barbaadanii jettan viidiyoo keessa subscribe like gochuun koomentii jalatti maashaallah jedhaa barreessaa horaa bulaa.